akkuma beektan egaa mana hidhaatti erga yaanee booddee carraa haaraa isaa qabeenii iddoo baay'eetti waajjira saaqnee turre. Garuu akka ta'utti akka nuti barbaannetti hojjechaa hin jiru malee waajjira gara 100 olii qabna. Oromiyaa maratti jechuu kooti zoonota baay'eetti qabna. Zoonota bira dabarree iddoo wiirtuu ta'e akka hoolotaa kana aanaa 3 Meettaa Roobii Madaa Bargaamaal warra akkasii jiru iddoo wiirtuu ta'ettis immoo qabna. Iddoo tokko tokko immoo aanaattis qabna. Waajjira gara 100 olii qabna. Humni keenya akka ta'utti hojjechiisaa hin jiru malee waajjira saaqachaa jirra. Hamma dandeenye ijaarsa bal'aa irratti hojjechaa jirra. Egaa akkuma beektanii yeroo baay'ee filannaa keessas gallee baana irraa filannaa waan ta'es beekna. Filannaa 97 isa fooyyee qabus kana keessatti sana koongireesiin barcuma 41 argate. Waafdoon booda nutti dabala immoo barcuma 11 argate. Walitti barcuma 53 qabna ture. Akka Oromiyaa caffee Oromiyaatti immoo barcuma 116 qabna ture. Billachuu walitti jechuu kooti. Oromiyaa iddoo baay'eetti filamnee turre. Dhibbaannaa sana tureyyuu keessattuu jechuu kooti. Hoo carraan bal'atee jiraate dhaabbiloota Oromoo irra kanis qabaanne Oromiyaa gubbaatti wanti nuti mooneef hin jiru. Kanas ta'u istiraateejiin keenya hoon isinitti mi'ooyyaa nuti kan istiraateejii baafannee socho'aa jirru Oromiyaatti hoo xinnaate aangoo hirmachuudhaaf jechuudha. Hoo xinnaate aangoo Oromiyaa keessa jiru hirmachuudhaaf jechuudha. Hoo nuti tole immoo aangoo nuun hoogganamu Oromiyaa gubbaatti uumuudhaa fi humna keenya dhaabbilee Oromoo warra kaanitti dubbachaa gaaddisa jalattis waan tokko tokko jechaa ofii keenyaas immoo waajjira keenya jabeessaa nama gitu Oromoo fudhatee laga ce'uu danda'u ijaarrachaa irratti hojjechaa jirraa jechuu kooti. Karaa tokko gaa istiraateejiin keenya xinnaate aangoo Oromiyaa gubbaatti aangoo hirmachuudha. Nuti tole immoo aangoo nuun hoogganamu uumuudha. Akka biyyaattis akkasuma akka biyyaattis xinnaate aangoo hirmachuudha. Hoo jabaanne immoo aangoo nuun gaggeeffamu akkuma biyyaattu akka hundaa'u socho'aa jirra. Calcennee miti madirakii keessaa dhaabboleen haaraa warra nu gaafatanis jiru. Warri duriis gara dhaabbii 4 qabna. Koongireesiin Oromiyaa maratti socho'a. Finfinnee qabatee Oromiyaa maratti socho'a. Warri paartilee warri kibbaa 2 keessa jiru. Tokko Social Democratic Party kan jedhamu kan warri Profeesar Bayyanee fa'aa wajjin socho'aa jiru. Madirak keessa jiru. Kibbaa maratti warra socho'anidha. Kan biraa immoo Sidaamaa warri dheengadda gara ol guddatanii gara naannootti ol guddatanii isaan keessaas si'aan kan jedhamu Sidaamaa Arinnat Niqinaaqee barbaayyeedha socho'aa ture. Sidaamaa keessatti isaanis nu wajjin jiru. Warra Tigraay keessattis Aranaa Tigraay kan jedhu qabna. Yaa kana akkuma biyyoolessaattis humna keenyaa ittuma qophaa'aa jirra. Filannaan egaa yeroo isaa gaafa fe'aa deemu humna keenyaa socho'aa jirra. Kana gubbaatti immoo eeggadda ibsa kennee turre akka waltajjii akka madirakiitti ji'a lamaan dhufu kana keessa magaalaa 30tti Oromiyaa keessaa magaalaa 15tti kibba keessaa magaalaa 10tti Tigraay keessaa magaalaa 5tti walgahii gurguddaa waamnee saba wajjiniin filannaa kanatti itti deemnaa. Sagantaan keenya maalidha? Ajandaan keenya handhuurri ajandaa keenyaa saba keenyatti fudhannee kan deemnu maalinnaa? Hoo filamne maal hojiirra oolchina isa jedhu sana ibsa kennee turre. Isa gubbaattis egaa nuti warra federaalaatii jechuu kooti. Biyya kana keessa federaalizimiin dhugaa dimookiraasii gubbaatti hundaa'e hojiirra oolu warra barbaadudha.
Kanaaf egaa nuti siyaasni nuti biyya kana keessatti ijaaramuu danda'a, ijaaramuu irra jira. Saba Oromoo duwwaa otoo hin taane sabuma biyya kanaaf hin ta'a jennee nuti yaadnu federalizimii dhugaa, federalizimii eenyummaa gubbaatti hundaa'e, federalizimii mirga saba keenyaas eegu, mirga saba biraas eegu akka uumamudha. Sana keessatti egaa mirgi namni tokkos akka nama tokkotti kan dhuunfaatti warri kaan isa zeegaa poolitikaa jedhan kana. Innis immoo akka eegamu nuti namni tokko iddoo ofiitti qabeenya ofii horee jireenya ofii ijaarratee asii fachi socho'ee jiraachuu hin danda'a. Kun garuu mirga saba keenyaa wajjin wal qabatee mirga sablammootaa biyya kana wajjin wal qabatee sanas kabajee akka deemutti mirga lachuu wal qixxummaadhaan wal bukkee deemsifnee siyaasni biyya kanaas mootummaan biyya kanaas kana gubbaatti hundaa'e sabni biyya kanaa nagaa argataa, nagaa argate immoo qabeenya horachuutti deema, sirna fooyyee qabu ijaaruutti deema, sirna nagaa fidu ijaaruutti deema. Kana gubbaatti hundoofnee egaa sochii calqabneerra jechuun danda'a.